waa waliin jechuun waa wal qeequun akkuma jirutti ta'e garuu nama Oromoon akka ija isaatitti ilaalu nama Oromoon akka ruuhii isaatitti jaalatu waan akkanaa kanaan dhufuun sirriidhaa miti. Sirriidhaa miti. Waan salphaa ta'e salphina waliin jedhanii salphina ofii baadhatanii hojii xiqqoo akkanatti Oromoon hojjettu kana ammoo Oromummaa kana ofirraa dhiisanii jiruma addunyaa tanayyuu nama jibbisiisa dhugaa dubbatudha. Yeroo garii amantii ofiillee jaalatuun ganda ofiillee jaalatuun eenyummaa ofiillee jaalatuun akkuma jirutti ta'ee garuu hoo waan waloomatti waliin qaban waliif kabajuutu gaariidha. An nama lubbuun dachii kanarra jiru abbaa feete Abiyyiin illee jedhe Jawaariin illee jedhe Jaalmarroo illee jedhe wallaahi billaahi hin amanu. Nama lubbuun jiru hin jaaladha hin kabaja. Waan kaleessa inni hojjeteef kireeditiin kennaaf kabajaan kennaaf garuu kabaruutiif hin amanu. Hacaaluun garuu du'ee darbee jira. Already darbee jira. Seenaa gaarii eegalee seenaa gaariin xumuree darbee jira. Kabajuu qabda. Anarra nama lubbuun jiru osoo suuraa Abiyyi, suuraa Jawaarii, suuraa Baqqalaa, suuraa Jaalmarroo gaggara galchite busuma hidan keenya. Nama lubbuun jiru ofirraa falmatuu danda'a. Barbaade gadi ba'ee marti isaanii miidiyaa qabanii sagalee qabanii gadi nan garagalchina maal isin godhe jedhee dubbatatuu danda'a. Garuu ka har'a harki isaa qabamee arrabni isaa qabamee harka Rabbii jiru sagalee hin qabu. Sagalee inni qabu warra har'a lubbuun jirru kan nutu sagalee isaaniiti. Kanaaf please Oromoo please waan hin taane hojjenne waan ta'u dhugaa barbaadannu miidhama barbaadannullee karaa wal maqsuun barbaachisu. Saba fokkisaan ta'inaa please please har'a kan lubbuun jiru Arsii keessallee Shawaa keessallee Wallagga keessallee ana dabalatee namoota jalee hedduutu jira. Anaa kanaa dabalatee jechaadha. Garuu nama takkaa gandaan uf hin waamin, nama takkaa amantiin uf hin waamin, bakka inni kaleessa yeroo lubbuun jiru uf hin waaminitti isinillee waamina. Please Rabbiin sodaadha. Sadarkaa kana Oromoo qalbii waliin cabsinaa. Please. Sirrii miti. Wanti dhaloonni har'aa kun miidiyaa kana gubbaa deemtanii isin hojjettan wanti isin hojjettan gaarii miti. Yeroo tokko tokko wantummaan isin nurratti hojjetan bari hin jiru warri miidiyaa kun. Suuraa Waaqoo guutuu gaggaragalchitan qalbii nu cabsitan. Maaliif iyyaa turre gaafa sanillee Waaqoo guutuu du'ee jira dhiisaa ka lubbuun jiru garagalchaa yoo dhiira taatan Abbaa Jifaar gaggaragalchitan gubannee dhiisa. Jaarraa Abbaa Gadaa kabajamaa gaggaragalchitan gubannee dhiisa. Har'a ammoo isaan sanniin kaleessa seenaa jaraa beeynaaf isaan jaalan. Abbaa Jifaar Waaqoo guutuu seenaa beeknaa kabajan. Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa jaraa beeynaaf kabajan. Osoo nu ijaan agarru osoo nu waliin qabsaa'u osoo qabsaahee nu sochoosu osoo nu ijaan agarru ija keenya afotti dhabame kana ammoo sirriidhaa miti. Sirriidhaa miti. Aslan namni ofii dhugaa barbaadatu dhugaa ofii qofa bakka jirtu soqatan malee haqa ofii qofa bakka jirtu soqatan malee haqa nama miidhamaa irra deemaa haqni argamu hin jiru. Kana yoo isin hin jedhu wanti kanaan nagahe maalii gabaa bahee jedhan warri afaan wal faajjesitanii faallaa wal garagalchitanii sadarkaa xiqqeenyaa kanaan wal geettan hundi keessanuu Rabbii waan facaafattan isiniif haa kennu.
namu addunyaa kanarratti waan facaafate haamata. Namu waan dalagate argata. Haa ta'u malee yoo sadarkaa kana gadi buunee fokkisnee hojii xixiqqoo akkana irratti hirmaannu garuu saba akkamii akka taanee fi akka of jibbinu nama taasisa. Ani walumaa galatti Oromoon akka gandaatitti deemtee yoo gandaa abbaan barbaade keessaa waraabatu yoo taate malee saba taatee takka kabajamtee hin beektu. Akka sabaatitti dhaabattee Oromoon takka xiqqaattee hin beektu. Har'as borus isinitti an addunyaa kanarraa wanti an filadhu amantiiticha. Maaliif duuniyaa gubbattu osoo hin taane akiraa kiyyatti na fayyada waan ta'eef. Garuu suuraa namaa gaggaragalchaa nama du'e xiqqeessaatii miti. Wallaalaan abbaa barbaadee gadi barbaadee waan barbaadee of keessaa alba'e waan dubbateef isatu seenaa fi seeraan illee itti gaafatama malee isaa deebisa jedhee wallaaltuu fi dhumtuu tokko laalee waan boru seenaallee itti na gaafatu rabbillee itti na gaafatu anillee boru deebi'ee itti gaabbu hin hojjetu. Haqa kiyya garuu hin barbaadan. Sijjammar masgiida rabbii ka diige mootummaa Itoophiyaa bulchaa jirudha. Shimallis Abdiisaa fa'aa yoo taate nama Hacaaluu ajjeesisiise. Nama jiraa isaallee xiqqeessee du'aa isaallee xiqqeessisiise. Har'a diina Hacaaluutii fi fira Hacaaluu wanti wal madaalchisu hin jiru. Ka masgiida diige Shimallis Abdiisaati. Ka diigsise mootummaa Itoophiyaati. Hacaaluu maaltu galche kana keessa? Lubbuun jira? Wanti inni irraa beeku jira? Tokko lammaffaa sijjammar namni Hacaaluu shawaa keessatti dhalateedhaaf akka shawaatitti ilaaluu jiraate aslan inni sammuun isaati iyyuu rakkoo qabu. Jalqabumarraayyuu Hacaaluun shawaa keessatti dhalateedhaaf tilmaama shawaa yoo ka kennituuf taate isisan fuutee yoo ka gandatti galchitu taate aslan jalqabumarraayyuu namni dogongora rakkoo sammuu qabu abbaa ilaalcha akkasii qabu isaan. Ka lubbuun jiru waan inni boru ta'u hin beektu waan ta'eef abbaa feete fuudhii gandatti hin galan. Kafeete gandatti hin galan. Goota lubbuun jiru taayee danda'a shawaa Shimallis shawaadha. Isaan san shawaadha jedhi shawaa galchuu barbaade. Lubbuun jira waan ta'eef. Ofirraa falmata uummanni illee hin barbaadnu kennaa miti ofirraa waaqatuu danda'a. Jalqabumaa Hacaaluu Hundeessaa nama Oromummaaf jiraate Oromummaaf du'e inni shawaadha jettee sammuun kee herreeguunu dogongora seenaati. Shawatti dhalate malee shawaaf hin jiraanne. Kaleessa gaafa uummanni keenya Harargee buqqa'e Shaashamannee sangoota meeqa bitee akka geesse hin beektan. Rabbi rahmata isaanii godhu Haajaa san Gammadaa fa'aa wajjin. Manguddoo tokko ka Shaashamannee maqaa isaanii hin yaadadhu. Sangoota makiinaan fe'ee inni geessee uummata keenya rakkate inni yeroo sani dhaqame hundi keessan ni beektan. Uummanni gaafa inni geesseef kiristaanaa miti. Shawaadhaa miti. Gaafa Harargeetti awwala warroota akka raayyaa abbaa maccaatiif olumaayii gurguddoo waliin ta'uudhaan warra jalqaba birmannaa hawaasa Harargee dhaqqabe keessaa tokko Hacaaluu Hundeessaati. Ani isinii gabaabsa. Wal sobuun barbaachisu miidiyaa kanarratti. Ganda feete keessa dhaladhu. Amantii feete keessaa dhufe. Ani feetu shawaallee arrabsi, feetu arsiillee arrabsi, feetu ganda feetellee arrabsi. Maaliif? Shawaa keessallee girrisaa hedduu jira, arsii keessallee girrisaa hedduu jira, wallagga keessallee, harargee keessallee. Kayoo ganda isaa arrabsite ol bahee si yaabbatu hedduutu jira. Martuu abukaatoo gandaatii miidiyaa kanarraa waan barbaade dhoobaa oole. Garuu Hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Oromooti. Hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Islaamaatis dhimma kiristaanaatis. Sababni illee Oromoon namni sammuu qabu, namni ilaalcha waa bal'aa qabu gabataa irraa nyaata irratti hin alba'u. Oromoo biti Amaarillee gabataa kuburna jedhan. Hacaaluu harka isaa kanarraa nyaanne, harka isaa irraallee nyaanne, harka niitii isaa irraallee Oromoon nyaataa jirti. Harka niitii isaa irraallee Oromoon nyaataa jirti. Inni illee du'ee kaayyoo isaa hin dhaabu jettee
osoo hayyuuleen siyaasaa Oromoo meeqa bargaafattee Finfinnee keessa ciistee garaabaa caatii dheedaa ooltu osoo ciistee cooma murattu dubartittiin sun asii haga Booranaa deemtee bishaan maddisiistee Oromoo wannaa jedhaa oolti. Miskiin Oromoo baasaa oolti. Paartima siyaasaa kamtu mee rabbii isin uume sodaadha. Paartima siyaasaa Oromoon qabdu mee paartima kamtu hayyoota siyaasaa Oromoon qabdu mee hayyuma kamtu deemee bishaan burqaa Oromoo baasee Oromoo bakka isiin itti beelofte bakka isiin itti dheebotte mee Oromoo tana bishaan obaasee beekanatti himaa. Yoo kijibe anatu itti saalfata. Yoo kijibe anatu itti saalfata kijiba kiyyatti. Hayyoonni siyaasa Oromoo isin faarsaa ooltani galanii Finfinnee keessa rafaan jirani. Boorana ummanni meeqa Baalee keessatti Harargee keessa ummanni meeqa beelaan dhumatu. Paartiin siyaasaa baxaraaqaan gaafa filannoon ga'u ispiikarii guurattee ganda keessa yaatee iyyiinsaan ummata keenya gurra duuchitu. Kijibduun naggaadeen siyaasaa ummata keenya maal gooti? Kiyyaan haati wobii niitiin Hacaaluu Hundeessaa Oromiyaa keessa deemtee maal hojjetaa jirti? Maal hojjetaa jirti ummata kanaa? Nama narraa du'e jettee gartee rafteetti osoo mukaan nama guddaa akka Hacaaluutii miti bari hin beeytan hunduu bakka itti dhalannee guddannee hawaasa keessa jirannu aadaa Oromoo kana. Abbaan warraa irraa yoo du'e bar dubartiin waggaa lamaa sadi horomattuu hin deebitu uffatuma ofii kanaan jijjiiratu. Unkaan baatee nama biraatti birmatu miti ujoolloo ofiitu quban qabaatu jazbitee uf gattee jecha. Gootaa gasga'uutaan awwaalattee gadi baatee kaayyoo isaa galmaan gaha jettee ummata saba ofiitii birmataa jirti. Kanaaf namni ani qabsaayaa gandaati goota ganda tokkooti namni jettullee yoo jiraadhe warra lubbuun jiru Shawaallee yoo arrabsuu barbaadde, Arsiillee yoo arrabsuu barbaadde, Jimmaanillee yoo arrabsuu barbaadde, Wallaggaanillee yoo arrabsuu barbaadde, gantuu hedduutu ganda san keessaa kabaate jirti waan ta'eef gantuu ganda san keessaa baate arrabsi malee goota ganda san keessaa bahe keessattuu nama lubbuun hin jirre hin arrabsina. Uf kabajja. Uf kabajja. Uf kabajja. Wal kabajjoolleen bareeda. Yoo ufii wallaaltan yoo ofii wanti hojjetan kun xiqqishu isin shamaqqaqne sheemiin isin hin qabne taate rabbii tokkicha sodaadha. Kiristaanallee taatu waaqa itti amantu sodaadha. Islaamallee taatu rabbii ardii fi samii uume sodaadha. Cubbuun tun ilmaa ilmoo teessanitti isin dabarti. Cubbuun tun ilmoo teessanitti isin dabarti. Cubbuun tun mana keessan isin seenti. Namni badii fudhatee ilmoo ofiitti ittiin dabarsu. Maatii ofiitti ittiin dabarsu. Ilmoo teessantu yatiima ta'a. Nagahaan manaa baatanii karaa irratti akka malee itti kuftan. Kichuu cittan dhiisa. Mee yoo even suusima wal arrabsuu qabaatan Oromoo yoo gandaan ijaaramtanii illee suusii waliin duuluu qabaatan yaa Oromoo mee nama lubbuun jiru kan akka feetan gaggaragalchaa ol garagalchaa lafarra deemaa jira isin waliin. Warruma du'e kana ganduma fedhe keessaa haa ta'u amantima fedhe keessaa haa ta'u maqama Oromoo bichaa haa qabaatu rabbuma sodaadha nama du'e kana gadi hin garagalchinaame. Barka jiru hedduu jira yoom namni dhabame sila ganda san keessa jiru namni Arsii keessa namni lubbuun jiru meeqatu jira ka Arsiin jaalatu yoo Arsii aarsuu barbaadde ka lubbuun jiru gaggaragalchi. Shawaa keessa namni lubbuun jiru meeqatu jira yoo lakki dhalattoota ijoollee shawaattuun arrabse jira aarsuu barbaadette ka lubbuun jiru gaggaragalchi. Jimma keessaa yoo namni si aarsa jiraate ka lubbuun jiru ka jimma jaalattu gaggaragalchuudha malee ka du'ee biyyee ta'e ka homa takka mixiin foon isaatu nyaattee ummata kanaaf waa meeqa osoo fiigu kufe ganda fedhe keessaa haa dhufu gadi hin garagalchinaa rabbiin sodaadha. Yaa kii garaanuma deessitan Oromoo
ibiddi nutti qabate jiruu jibbine jijjiiratuu fi sabarraa dhalata namni amantii jijjiiratuu danda'a zeeginatii lammummaa biyyaa jijjiiratuu danda'a maqaan oromoo jedhamu kun dhiqamullee namarraa hin bahu nama suuraa hayyoota gaggargalchi waliin osoo tole hin haqatan oromummaa kana dhiqatanii biraa deeman dhiqatuuf ammoo hin danda'u akka lammummaa paaspoortii jijjiiratuu hin dandeessu kanaaf oromooti yoo rabbiin sodaatan abboo rabbuma waaqaa fi lafa uume san karoobsu ka caamsuun isin qabne rabbii jedhaa garaa nun madeessina lafee waliin cabsina namni har'a yoo wal dhabeen araarama har'a yoo wal dhabe namni hin araarama yoo waa wal dhiban hin furatan namni okay arrabaaf arrabni illee walitti bu'uu danda'a sunsumni illee walitti bu'uunsi akka sabaatitti miti akka amantiitti miti akka biyyaatitti illee ni jira wal dhaban jechuun ammoo achiin hafan jechuudha miti wal dhabuullee akkuma jiru araaramuullee jira an osoo dhugaa dubbatuudhaaf osoo ka dhiqatan taateeti oromummaa kan gaafa suuraa abbaa jifaar gaafa suuraa waaqoo guutuu gaafa suuraa nadhii gammadaa jaarraa abbaa gada gaafa suuraa namoota gurguddaa kanaa gaggara galchisan dhiqadhaa ture dhiqamee namarraan bahu har'a ammoo gochi har'a oromoo walirra hojjetaa jirtu kun ammoo akka namni maraatee fiigu nama godha akka carqii keessatti uf dhabdee jazbaa taatee haftu si godha saba kiyya obboleewwan kiyya qaama kiyya jedhee nama sii du'e deebitee yoo lammata ajjeeste walitti illee himne waliif illee himne wal hubatuu hin dandeenye garuu maqaa rabbiitiin wal kadhannaa maqaa rabbiitiin wal kadhannaa walaa dhiisnu oromoo goota feetan ka lubbuun jiru ganda feetanii galchaa amantii feetanii galchaa mirga keessan rabbi wallaahi namni tiktokiin kun dhufutti addunyaa kanarraa miidiyaan tiktok jedhamu pilaatfoormiin tiktok jedhamu kun dalagamu namni haga oromoo tanaa ittiin miidhame hin jiru akka waan chaayinaan kophatti diina oromoo taateetitti oromoo tana tiktokiin kun hin butuche tokkummaa isii nyaatee fixe mahayyimii fi donqoroo hedduu mataa keenyarra onnu baasee saba guddaa nu xiqqeessee wallaalaa fi wallaaltuu meeqa goota nurratti taatee beekaa nurratti taatee hayyuu nurratti taatee hayyoota keenya mataan gaggaragalee wallaaltuun dhumtuun guyyaa fi albaatii ofiitu eegeerra dalagattee hin beekne jiraattee akka namaatti dalagattee hin beekne beeka goota nurratti taatee xiqqaannee salphannee fokkannee wanti haga oromoo tiktokii kanarratti zallamame hin jiru wanti haga oromoo miidiyaa kanarra miidhame hin jiru maaliif bar donqoroo maqaa ofiitu seeraan barreessuu hin beekne qubee ofiitu seeraan barreeffatuu hin beekne maratu goota gandaa taatee goota maalii taatee gadi yaatee asirraa wal fixaa oola kanaaf abboo amma gahee rabbummaanu aboo tiktokii makana iyyuu rabbi dhabame isa haa godhu wallaahi tiktokii waliin aboo osoo maal qaba oromoo tana guutuu rabbiin guyyaa takkan lafa kanarraa xuruudhe homo oromoo jedhamtu kana rabbi lafa kanarraa fixe faayidaan qabnu tirfii lafa kanarraa uumamne balaa fi qaaqa bichaadhaaf sababa oromoo tanaa namni nagaatu halaakama ka ofiin tolletu oromoon namaa tolti ka waliin tolletu namaa tolti ka walii hin tolle ka goota ofiitii hin tolle ka du'aa ofiitii hin tolle oromoo amma dhugama rabbii oromoo osoo suuraa abbaa jifaar waggaa dhibba dura du'e suuraa hacaaluu kakaleessa nu harka du'e suuraa waaqoo guutuu goota oromoof jedhee bosonatti gale amma dhugama rabbii akkanumatti oromoo hin bilisoomtaa
akkanumatti duuti nurraa dhaabatti mee waa fakkaruu hin xiqqoma waa fakkaruu hin dandeettanii dheengadda rabbiin maal nu godhe musiibaa hagam nu buuse oromootaan barsiisota meeqa hayyuu ka waggaa 20-30 barate ka doktora meeqa hayyuu meeqa profeesara meeqa qaree baasuu danda'u bakka tokkotti balaa konkolaataatiin hayyuu 20 ol bala sila namni donqooroon miidiyaa kunniin hin hubatu kana hin fakkartanii xiqqoma barbalaan dheengadda balaan konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii ittiin dhabne sun bar musiibaa oromotti buute rabbituu bar oromoo tana isii faxanuudhaaf cubbuu nuti hojjennu badii nuti hojjennu lubbuun barsiisota miskiinota sanii dabartee bar mahayyimii tiktokii tanaa miti ta duute sunni donqooroo tiktokii gubbaa teettee suuraa namaa ol garagalchuu fi gaggaragalchuu hujii godhatte tanaa miti bar hayyuu yuunivarsiitii keessatti dhaloota qaree baasutu nurraa dhumate bar rabbi maaliif balaa kana nutti fidee oromoo yoo cubbuu maal hojjettu musiibaan hagana geettu hayyuu dhabuu dhochuun hayyuun tokko du'uu jechuun akka waan biyyi guutuun duuteeti beekaan akka abdii baalee sun du'uun wallaalaan akka kiyyaa gummaan duune ka barumsa hin qabne ka miidiyaa kanarraa taa'ee waan arge dhoowwaa oolu wallaaltuu miidiyaa kana gubbaa guute meeqatu jiru isiin maan duune maaliif maafi faayida rabbi yoo hujii kan kee gatii sii kafaluu barbaadu cubbuu yoo kennaa yoo gatii nuu kafaluu barbaadu hayyuu sirraa fudhata beekaa si keessaa fuudhu donqooroo wali qabee hambisa bakka tokkotti beekaa keessaa luqqisee hayyuu keessaa luqqisee nama barumsa qabu rabbi keessaa fixee wallaalaa fi wallaaltuu addunyaan kun ittiin qormaatamtu qofa walitti qabee addunyaa kanarraa hambisee gatii hujii kennaa rabbi nuu kafala kanaaf oromoo dhugaa walitti himnaa fokkanneerrallee fokkisneerrallee amma sadarkaa oromoo waa walirraa jibbu osoo hin taane fokkina nuti hojjennu sadarkaa sabaaf sablammiillee nurraa jibbu geennee jirra ka sabaaf sablammii irratti hojjennu miti ka ufii walirratti hojjennu har'a wallaahi summa wallaahi annama islaamati nama laa ilaaha illallah qabu garaa jaraa keessatti jibbiti malee sabaaf sablammii oromoo ta'e amaara ta'e tigree ta'e osoo dhayxee gaafatte hacaaluu jagnaanoo siin jetti wallaahi wallaahi goota siin jetti jibbiinsa irraa qabduuf arrabni jaraa kun dhugaa isaa dubbatuu dida malee onnee jaraa keessatti namni sun goota ta'uu ni beeki ragaa baatiif ati garuu ka oromoo ka maqaa oromummaa himatu bakka inni ufi waaminiin ati san waamin kalaas inni ani shawa jedhee guyyaa takka jiraatee hin beeku kalaas ati shawan jedhiniin inni an kiristaana jedhee jiraatee hin beeku ati kiristaana jedhiniin kalaas dhiisi ka jiru lubbuun ol jiru oyyaabbadhu mataa isaarra ol ba'e akka feetetti bakka inni kaleessa osoo inni itti hin jiraatin du'e saniin isa waamina as biratti irra walii darbuu hin dandeenyu kalaas inni tokko jedhee jiraate oromoo jedhee jiraate oromoof jecha du sii ta'u fudhadhu sii ta'u baatu qileeseen goraarraa kabiroo tuqa ittiin wal arrabsanillee kabiroo tuqa ittiin wal tuqanillee hedduutu jira walitti himaa beekaan oromoo sheekni oromoo hayyoonni oromoo waan akkanaa walitti argitan walitti ilaalinaa walitti ilaalinaa walitti himaa irra dibaa dhiisaa ka abbaan ta'eef hin fudhata abbaan hin taane mataan dhaabatuu danda'a abbaan isaa ta'e hin fudhata abbaan isaa hin taane mataan dhaabatuu danda'a guddattu ani abbaan barbaade ganda fedhe keessaa yoo dhufe amantii fedhe keessaa yoo dhufe namummaa takkittii fi sooshaal miidiyaa kana waliin nu fida malee wanti namarraa sodaatan hin jiru oromoo tana guutuu keessaa namni qallaba birrii 5 baasee asbeezaa ittiin waa bitadhu jedhu hin jiru birrii 2 namni naa kennee kaardii ittiin guuttadhu jedhu hin jiru wanti walirraa sodaatan hin jiru hayyoonni oromoo bebbeekaan sheekoleen qeesonni abbootiin amantaa paastarii illee taatu warra asirra jirtan walitti himaa doofaa ganda keessa jiru sirreessaa wal dhoorgaa
wal dhoorgaa gaarii miti. Namoota akka Hacaaluu, namoota akka Raayyaa Abbaa Maccaa, warroota namummatti amanan, namummaaf jiraatan kanneen irraa goraa. Paartii siyaasaa, hayyoota siyaasaa abbaa barbaada ol koraa gubbaan bu'aa dantaa kiyyaa miti. Garuu namoota namummatti amanan, namummaaf jiraatan dhiisaa Rabbi sodaadha. Dhoorgaa haa jedhaani yoo wallaalaaf ta'e irraa haa deebi'u. Yoo beekaa ta'e ammoo abaaraa biraa gala. Rabbi isaa haa balleessu. Yoo dhugama miira keessa galee namni waan akkasii hojjetaa jiraate dallansuudhaan yoo ta'e okay dallaneetiin waan kana keessa galee jedhaa irraa deebi'a inni uf arga. Rabbuu namaa dhiisa badii fedhan irraa yoo toobatan. Lakki ani jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu abaaranii akka cubbuun laal rasaasni isa nyaate sun si haa nyaatu. Akka ilmoon isaa abbaa malee hafte ilmoon ta'e abbaa malee haa haftu jedhanii dhugaa jiru walitti malee wal biraa galuudha. Malee teettanii galtanii ilaaluun jalaa dhokatuun zorro zorreedhuun kayri miti. Waan hafeera dhugaa walitti immoo taate wanti gidduu kana miidiyaa kanarra hojjetamaa jiru kallattii hundaaniyyuu sirriidhaa miti. Balaa ka'ee galu namoota muraasa kaba bal'atu garuu ibiddi kibriitii takkitti irraa ka'a. Muka tokkicha irraa ka'a. Garuu biyya guutuu gubuu danda'a. Laalama waan akka siifu maal jedhamu tana qalbi. Anka haasa'u waa'ee Oromummaati ka isiin albaatu waan biraati waan gandaati. Wanti gidduu kana miidiyaa irratti hojjetamaa jiru tokkoon namaa namni tolchallee hin jiru. Gandi tolchallee hin jiru. Namni tolchallee hin jiru. Ka Islaama keessaa ba'ellee, ka Kiristaana keessaa ba'ellee, ka Arsii keessaa ba'ellee, ka Shawaa keessaa ba'ellee tokko tokko keessanii waan jedhaa jirtanii waan hojjetaa jirtan isin hunduu uf beeytan. Dhugaa walitti hin namni tolche hin jiru. Namni tolche hin jiru. Marti keessan marti keenna rakkoo mataa keenyaa qaba. An ammallee taanaan feetan Oromoon tokko ta'a, feetan dhibba ta'a, feetan wal nyaadha. Wallaahi Oromoon tokko ta'a jedhee isin hin kadhatu. Warabbal Ka'aba Oromoon tokko ta'a jedhee isin kadhataa hin jiru. Uftoo barbaadan akka Doktor Gammachuu jedhan tokkoon ta'ina rabbuu tokko isin hin godhin rabbuu wal isin haa nyaatu. Garuu namoota du'aniitiin qabrii keessa jiran ka kaleessa galata isinii oolan ka harka isaanii irraa nyaatanii dhugdan ka viidiyoo ragaa qabnu ka barreeffamaan ragaan jiru keessattuu warra akka Hacaaluu Hundeessaa kanneen dhiisa saniin booda rabbi ilaa yoomil qiyaamaallee wal isin haa nyaachisu. Rabbi Oromoo tana tokkoo hin godhin yoo barbaaddan. Haga barbaadanii tokkoo hin ta'ina wal nyaadhaa wal fixa waliyyuu isin hin galchin. Garuu ka du'ee biyyee keessa jiru san ammoo dhiisa. Ka du'ee biyyee keessa jiru san garuu biyyee maaf dhiisa. Foon isaa osoo lubbuun jirtan hin nyaatinaa mixiinuu hin nyaatti. Mixii waliin foon isaan saammatina. Dhiiga isaa biyyee waliin dhuguuf hin deemina. Biyyee maafuu dhiisa biyyeen ofiinuu nyaatti nama du'e kana. Biyyeen ni nyaatti waan ta'eef reeffa isaa san suuta biyyee naa nyaattu harkaan saamatina. Reeffa nama du'ee mixii harkaan saamatina. Isin nama malee mixii miti. Dhiisa. Kaani tokko ta'an osoo jedhe rabbuu Oromoo tana tokko godheetu isii wanna jiraachisaa hin jiru. Rabbuu afaan isii godhe. Rabbuu gad isii deebisee Oromoo kaleessa gaafa maaster pilaanii qeerroon 5,000 akka sabaatitti duute. Har'a rabbi gad isii xiqqeessee fokkisee gandaan amantiin siyaasa bakka dhibbatti qoodamte Oromoo. Siyaasuma kana keessa kun ABO, kun KFO, kun Biltsiginna. Paartilee siyaasaa keessa gandaan ka Abiyyiin deeggaru gandaan ka Jawaariin deeggaru gandaan amma immoo Islaamaan, Kiristaanaan, Shawaan, Arsiin bakka 50tti rabbi isii qoodee isii fokkisee. Kanaaf ka Oromoo itti muratee fi rabbumatu isii fokkise waan ta'eef rabbumatu ifaajee teennaan taphate waan ta'eef rabbumatu dhiiga ijoollee 5,000 san bilaasha godha waan ta'eef isin uma feetanillee of godha. Ani rabbiin isin qabee amantiin isin qabee namni rabbii tokkichatti amantu namni kiristaanaallee waaqatti amantu sanii si qabee warroota lubbuun darban rabbii tokkichaa jedha dhiisa. Ergaan kiyyallee
kadhaan kiyyallee kana qofa. Ergaan kiyyallee kadhaan kiyyallee kana qofa. Isin kadhadhe akka ilma Oromoo tokkootitti. Isin kadhadhe akka nama lubbuun jiruutitti. Ragaallee bayeef akka nama tokkootitti. Nama akka Hacaaluu ka saba malee ganda hin beekne, ka Oromummaa malee amantii hin beekne dhiisa. Namoota gurguddaa hayyoota seenaa hojjetanii darban warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa, warra akka Waaqoo Guutuu, warra akka Elamoo Qilxuu, warra akka Taaddasaa Birruu dhiisa. Hammaan lubbuun jirtanuu wal geettanii ajandaa godhatuufillee ka jiruu hedduudha waan ta'eef isaan san itti fuufa. An ergaa kiyya xumuree jira. An dhugaa dubbatuuf haala kanaan yeroon booda sooshaal miidiyaa kana itti fuufuuf dhabuun wallahu a'lam. Maaliif maraataadhaa miti. Maraatuuf deema garuu nama responsibilitii qabu, nama maatii qabu, nama ilmoo qabu, nama jireenya ofii itti fuufatuu barbaadu. Haala kanaan ummata kana waliin akka kanaan itti fuufnaan wallaahi osoo hin beekin maraattee maraatuma qixxeettuuf argite. Maaliif an gaafa maastar pilaanii nama biyya ture. Nama gaafa nama 5 boolla tokkotti awwaalan ija kiyyaan dhaabadhe. Nama harka kiyyaa ummata waliin awwaale san waliin tokko. Aarsaa ijoolleen sun kafalte osoo beeynu nama gaafa Hacaaluun du'u Oromoota na waliin taa'ee boo'ee dabarseedha. Har'a wareegam ijoollee sanii bilaasha gootanii dhiiga Hacaaluu bilaasha gootanii ifaajee isaa gumaan isaatu osoo hin bayin du'arratti du'a yoo isin dabaltan argaa namni sammuu qabuun maraata. Maraataa kana maraatetu maraatuma ofiitiif waan san hojjeta malee namni fayyaa qabu ammoo gocha kanaan maraata. Jecha isin jettanii maraata. Sammuun namaatuun akkuma waan xiqqoo yoo argatte daftee gammaddu waan badaallee yoo argite xiqqoo maayindiin namaa kun xushi nama jedha. Nama siiqa bilooniin mataa namaa kun yoosuu hiikkata. Namni barre hin beeytan ilmi namaa ka maraatu kun waan xiqqoo yoo dhabe gadda fakkeenya. Haadhumaaf abbaan namaa kun namarraa yoo duute tasa ebaluu du'e yoo siin jedhan bakka san iyyuu of wallaalee namni sammuu namaa kana keessaa waa badan. Wanti Oromoon har'a gadi baatee akka beekumsaatitti beekaa fakkaatee namni kennu hojjetu kun tasa sammuu namaa kana ammoo bilooni mataa namaa kana hiikuu danda'a. Kanaaf maraataa waliin maraatuu warra miidiyaa waan jedhame kan ofirraa itti dhiistee keessattuu warra akka keenna baqatee biyya hambaa jiru kun guyyaa takka osoo kiraayin manaa sirra darbee namni si bulchu jiru. Guyyaa takka osoo dalagaa hiiktee ofii qofaa miti ilmoon teellee si waliin agaabuu bulti. Wanti asirraa nama maraachuun jiru. Afaan ofii cufatanii salphina ofii matatti baadhatanii gara mana ofii galanii jireenya ofii jiraatu. Ani wanti isinii dhaamullee kana obboleewwan kiyya warri dalagaa sa'aatii 16 15 hojjetu qabdan wallaahi billaahi dhiisaa. Especially warroonni diaspora biyya garagaraa jirtan carraa overtime dalagatuu qabdanii carraa sa'aatii dheeraa dalagatuu qabdanii dhiisaa kalli wallee social media dalaga jireenya kee jijjiiradhu waan waaqaaf nama biratti sii ta'u overtime sa'aatii 2 daladde waan sa'a tokko dalagde miskiina biyya keessa rakkatu ka biyya keessa beelee rakkatuun rakkoo keessa jiru isaan gargaara jinniidha miidiyaan. Chaayinaan summii akkamii waliin akka addunyaan miidiyaa kana gadi baasta yoo no baby chachu no habibi rakku fuudhin meedo balaa akkamii waliin akka ummata keenya gadi baasta yoo waan hin beekneef summii akkamii waliin even kabiraadhiis mootummaan Itoophiyaa kun osoo Chaayinaa walii galee ummata keenya kana uf wallaalchisaa yoo jiraate wantummaan tiktookiin kun uf keessaa qabu iyyuu amma taa'anii yeroo itti yaadan nama gaafata. Abbootii amantii waliin hayyoota garagaraa waliin osoo namni jiraate sila tiktookiin kunuu maali? Aappiin kun maaf hojjetan? Addunyaan teekinooloojii itti fayyadamti. Waa wal barsiisti. Wantoota garagaraa muuxannoo walii qooddi. Oromoon suuraa namaa itti garagalchiti. Itti wal arrabsiti. Itti wal xiqqeessiti. Tokkummaa isii keessa dhabdi. Gandaa waliin duutti. Amantii waliin duutti. Maalinni miidiyaan kun addunyaaf gammachuu Oromoof qormaata iyyuu maaliif ta'e jedhanii yeroo itti wal gaafatanidha. Addunyaan osoo itti fayyadamtu osoo teekinooloojiidhaa fi muuxannoo qabdu itti walii qooddu Oromoon sababni inni miidiyaa kana keessatti sadarkaa kana ofii isaatii wal cabsuuf maali jedhanii
osoo nama qabaanne osoo hayyuu qabaanne bikka ta'anii xiinxallanii waan kana hundee isaa irraa qoratanii irra gaanee faranjiitti wal